Naayijeriyaatti paastariin namoota gara jannataatti geessuuf $700 gaafate. Lallabaan wangeelaa Naayijeriyaa tokko balbala gara jannataatti geessu kan kibba lixa biyyattii jiru akka beekuu fi yoo kafalameef bakka isaa agarsiisuu akka danda'u namootatti erga himee booda rakkoo keessa seenee jira. Paaster Adee Abrahaam poolisiitti kan himatame hordoftoota isaa tokkoon yoo ta'u, namni kun paasterichi balbala jannataa magaalaa Hararoomii Gubbeeshiitti keessa jirtu keessa si geessa jechuun $750 yookaan birrii 40,000tti siquu akka isa kaffalchiisee himeera. Paasteriin kun waa'ee balbala jannataa kanaa dubbachuu isaa miidiyaa hawaasaa irratti himanii jira. Waaqni inni tajaajiluu fi amantiin miseensota waldaa isaa akka qoruuf akka ibsee himuun kaffaltii kamuu garuu akka hin fudhanne dubbateera. Gamtaan Kiristaanaa Naayijeriyaa ibsa baaseen Paaster Adee Abrahaam akka hin simannee fi hin deeggarree ibseera. Poolisiin bulchiinsa Ekiitii ammoo miseensota waldichaa irraa ragaa barreeffamaan sassaabuun qorannoo eegalee jira. Waldaan Paaster Adee jalqaba bulchiinsa Koogii ture, achiis gara bulchiinsa Kaaduunaa achirraa immoo gara kibba biyyattiitti hordoftoota isaa waliin deemuun bulchiinsa Ekiitii keessatti wiirtuu ijaaree jira. Miseensi waldichaa paasterii kana poolisiitti himate sana booda gara mana isaa bulchiinsa Kaaduunaa jirutti kan deebi'e yoo ta'u, ati warraa isaa garuu guyyaa dhumaa dhiyaachaa jira jechuun wajjin deebi'uu diddeetti. Ta'us abbaa warraa fi haati warraa eenyummaan isaanii akka ifa ta'uu hin feene kun guyyaa guyyaan bilbilaan akka waliin haasa'an BBC'tti himanii jiru. Paaster Adee kan maqaa Masoo Abrahaam jedhamuunis beekamu eenyaa miseensotni waldaa isaa maatiilee isaanii biyya alaa jiraatan waldichaaf maallaqa akka gumaachaniif akka gaafatan itti himuu isaa booda ijoo dubbii ta'ee ture. Paasterii biyya Toogoo kophee dhiiraa dhiisiitii kophee ol ka'aa kan shamarranii uffadhu naan jedha. Afoorri jechuudhaan akkasitti tajaajilu eegalani. Lammii biyya tokkoo kan ta'an paasteriin kun kopheen inni kan dhiiraa natti toluu didee na dhukkubsee afoorri isa kanaan akkan tajaajilu natti himee jedhan. Ergan kophee kana godhadhee dinqii gurguddaatu na wajjin ta'aa jira jedhanii dhugaa ba'anii jiru. Amma utuma ilaalluu waan biraa keessa galamaa jira fakkaata. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa kan jedhu macaafa qulqulluu Efesoon boqonnaa 5:15. አሜን። የራስ ታማ የሌሎች ይሞላል። አሜን። ልጆቹን እንደ ያለሽ ይመስለኛል። ሂዱ ከጎረቤት ብዙ ማይጋ ሰብስቡ። ልጆቹም ይሮጡና ሄደው ያንኳኳሉ። ምን ፈልጋችሁ ነው? ማዲጋ ሱቱን ብላለች እናታችን። ለምን አናቀም? ያመጣሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል። ብዙ ማዲጋ ከሰበሰበች በኋላ ዘይቱ ምንድን ነበር? ትገለብጥ ነበር። ጥቂቱ ዘይት ትንሹ ዘይት ምንድን ነበር? ትገለብጥ ነበር። ያ ጥቂቱ ዘይት ያ ትንሹ ዘይት ወደ ብዙ ተቀየረ። አሜን። ወረዳይ በጣም ወርዳጁ ስታነብ እንደዚህ ይላል። ማዲጋዎቹም ሞሉ፣ ዘይቱ ቆመ። አሜን። የሆነው Siadu yemu Buddisen nagar gaddo ani gadda kon ramfada Buddisen nagar gaddo ani gadda kon ramfada Isati
anaaf goote laale simfaarsa haja koo cuqqaale isatii anaaf goote yaade koo qadaade siadu guddise nagar gaddo ani gadda kon ramfatta isati anabo telale simfarsa dimako chukale isati anaaf goote yaade simfaarsa dhimma koo qadaade haleluuya እንዲሁ በዋዛ መሞት አለ ወይ ሰው ስላወራ መሞት አለ ወይ ስለኔ የሚሟገት አለ በሰማይ በሰማይ እንዲሁ በዋዛ መሞት አለ ወይ ሰው ስላወራ መሞት አለ ወይ ስለኔ የሚሟገት አለ በሰማይ አለ በሰማይ ሃሌሉያ jireenyi kiyya harka waaqa keessa eebbi kiyya harka waaqayyo keessa jireenyi kiyya harka waaqa keessa eebbi kiyya harka waaqayyo keessa isatu na guddisa sana jiraachisa Nidandesam wanunduma nidandesa wanunduma nidandesa maltu sediba nidandesa atijaba fayina anjete manis fayena fe kaina anjete manis lafan kae ikamina anjete anisnani kame gafiko fallisa sibrar game fayina anjete anis fayena fe kaina anjete manis lafan kae kamina anjete anisnani kame gafiko fallisa sibrar game hallelujah oh አንተናስ ቅድሜ መውጣቴ ሚስጥሩ ይሄው ነው የስኬቴ አንተናስ ቅድሜ መውጣቴ ሚስጥሩ ይሄው ነው የስኬቴ እንዴት አልፈው ነበር ብቻዬን ቀድመ ባታቀናው መንገዴ አረከኬ ረምቡሌ ኦላ አራረኬነን አምናሜ ቶላ አራረኬ አረከኬ ረምቡሌ ኦላ አራረኬነን ቶላ ባሩኬ ረምቡሌ ኦላ አራረኬነን አምናሜ ቶላ አራረኬ
dursa waan hunda galma jireenyaatiin ni naa elee marree maalinni kan kana caale biqiltuu ati dhaabdeen gogaaree hin gogu raawwatee nan beeka namnaati jaallatteen badaaree hin baadurraa qabdan makeeka biqiltuu ati dhaabdeen gogaaree hin gogu raawwatee nan beeka namnaati